Itoophiyaa keessatti Itiyoo Telekoomii fi Safarikoomii fayyadamuun intarneetii daataa tokko malee firii fayyadamuu ni barbaaddu? Yoo barbaaddan ta'e haga dhumaatti viidiyoo kana na hordofaa. Appilikeeshinii kana fayyadamuun intarneetii Itoophiyaa keessatti karaa salphaadhaan fayyadamuu ni dandeessu. Garuu appilikeeshinii kana fayyadamuun duratti serverii garagaraatti isin barbaachisa jechuudha. Serverii kana iddoo argattanuu fi akkasumas appilikeeshinii kana kallattumarratti telegiraama kiyya yookaan viidiyoo kana jala liinkii isaa tuquuni telegiraamatti erga jooni taataniin booda serverii kana argachuu fi akkasumas serveriin baay'ee iddoo inni jiru chaanaloota isaanii keessatti jooni yoo ta'uu barbaadan achuma keessa telegiraama kana keessa kiyya keessa jechuudha. Achumatti kallattumarratti jooni gootanii seenuu ni danda'ama jechuudha. Amma haga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofuuni akkasumas namni chaanalii gadaa barnootaa kanaaf haaraa taatan akka sabsira gootanii fi akkasumas yaadaaf gaaffii yoo qabaattan akka naaf barreessitan isin gaafadha. Kanaafuu amma kallattumarratti gara barnootaatti isin dabarsa na hordofa. Jalqaba appilikeeshinii pilaastoorii keessa yookaan telegiraama kana keessa erga daawunlood godhattanii buufattanii gara fuula iskiriinii keessanitti erga baachaniin duuba amma serverii kun inni nu barbaachisu serverii kana jechuudha. Serverii kana ammoo telegiraama keessa isiniif kaa'aa achi daawunlood gootanii yookaan gara faayilaatti ol baaftanii yookaan ammoo iddumsantii kilik gootanii gara appilikeeshiniitti dabarsuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu jalqaba meeshaalee akkaataa yookaan Feesbuukii kiyyaa fi yuutuubiin kiyya akka inni naaf dalagu wajjin ilaalla jechuudha. Maaliif jennaan jalqaba daataa yookaan kaardii tokkollee keessa hin qabu jechuudha. Akka inni Feesbuukiin kiyya dalagu wajjin ilaalla jechuudha. Akka simantaniif kana raawwachaa jira waan ta'eef ni hordofa. Kunoo akkuma argaa jirtan kan Feesbuukiin kiyya naaf hin dalagu jechuudha. Meetti aansinee yuutuubillee seennee haa ilaalluuti. YouTube naaf hojjetu jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan appilikeeshinii qofa fayyadamuudha. Egaa appilikeeshinii sarviisii garaagaraa fayyadamuun karaa salphaadhaan intarneetii akka itti fayyadamnu hojii ilaalla jechuudha. Erga iddoo kana dhaqqabdaniin booda sarviisii kana irratti kilik ni gootu jechuudha. Yeroo tokko ofirratti tuqxu erga isin tuqxanii kunoo appilikeeshinii open without token internet protocol kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Erga isin kilik gootanii kallattumarratti gara appilikeeshinii kana isin dabarsa waan ta'eef kunoo as geenyeera jechuudha. Amma daataa ni banattu jechuudha. Erga daataa banattaniin booda iddoo start kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Kunoo successful naan jedheera jechuudha. Connect success naan jedheera naaf hojjeteera jechuudha. Amma wajjumaan akka Feesbuukiin kiyyaa fi yuutuubiin kiyya dalagu walii wajjii ilaalla jechuudha. Na hordofa. Naaf dalageera jechuudha. Feesbuukiin kiyya karaa firiitiin naaf dalageera jechuudha. Anamma intarneetii tola fayyadamaa jira jechuudha. Isinillee akka kanaan fayyadamtanuuf carraa kanatti akka fayyadamtanuuf dafaa itti fayyadamaa isin hin jenna. Kana fakkaata jechuudha. Guyyaa har'aa kana intarneetii karaa kanaa yoo fayyadamtan karaa salphaadhaan Itoophiyaa keessatti intarneetii tola fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo appilikeeshinii kana liinkii isaa liinkii telegiraama kiyya viidiyoo kana jala argachuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas serverii baay'ee karaatti argattan telegiraama keessa liinkii isaa isiniif ka'a achuma joon gootanii gara serverii haaraatti keessa seentanii daawunlood gochuu ni dandeessan jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kana ilaaluu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha YouTube chaanala kiyyalleen sirbuudha isiniin jedha. Haga dhuma viidiyoo kiyya ilaaluu keessaniif guddaa galatoomaa. Horabla.